Jireenya labsa malee nyaata lafa. Kana maaliif hin kaasee jineen ussigaa baqqaadhis. Kana maaliif hin kaasee shoorbaa islaama qofaan namaa kennatuun taane kiristaanni yuunuu kennaa jirachuu barbaade. Warri shoorbaa beektan hin hojjenne kotta kiristaanota si hojjetan irraati hojjedhaa nyaata baradhaa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jemaah. Kan jala jirtanii fi kan gubbaa jirtanillee. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yaa mee dhiifamu wallahi gaafii wahii isa jeenuunis kanarraa qaba. Kun jamaqaan kun abbaa. Eeywa. Siif haa ta'u. Ameen siif illee ta'u. Okay. Yesuus yookaan Isa ilma Maryam alayhi salaam nagaa rahmanni rabbi irraa jiraatu waaqeetti amanta miti. Okay, Isaan kun yoo waaqa kan ta'u taate haadha isaa Maryamaa maaliif ajjeese? Gaaffiin qallee gaariidha garuu addoon hodhii isaa amma gaaffiin isaa achirra hin jiru. Yoon inni wayyame garuu Obboleessu mirgi dubartootaa nu biratti eegamaadha ishii itti fufi waan isheen si gaafatte hundumaaf deebisi. jechuun sila gaaffii koo irratti xiyyeeffadhaa jettee toora sanarraa hin jallatina waan Bare sanarratti barra gaafsii miti abbaan dhiira jee masarat gartee kanachi waldaa keessa lallabsanuu amantaa kiristaanii jechuun amantaa ta'uu ragaa namni fidu hin jiru bar. Kana jecha wanni cinqatu hin jirtu. Isaan yookaan ilmi Maryam jechuudha. Yooniif kan dhuguma waaqa taate haadha isaa maaliif ajjeesa? Gaaffiin kee bareeda fixxeetta gaaffii. Yaa. Inni suni sagalee rabbiitu dhufeetu foon nama uffatee dubroo Maariyaam keessa bule sagalee rabbiitu. Kanaan dura nabiyyoota maleekota adda addaatiin rabbiin namootatti dubbataa ture karaan sun namoota hin baafne namoota kana gara jannataatti geessuu hin dandeenye. Kanaaf rabbiin sagalee isaa kallattiidhaan ergee foon nama isa dadhabaa kana uffateetu karaa dubroo Maariyaamii dhalate. Kanarraa ka'eetu sagaleen sun inni humna qabu kun inni ulfina waaqummaa qabu sun dhalate irraan kan hafe inni uumama hundumaa durayyuu jira. Ati Malee oduu duriin naa himu jirta yaani Isaan maaliif haadha isaa ajjeesaa yoo waaqa ta'e? siif hin galu kanaaf hin jeelaa kun oola. Siif hin galudha. Malee inni sagaleedha. Sagaleen sun immoo durumaa jira. Isaan Yesuusin dachii fi samii Yesuusii uume isaa uumessa nama isaa ajjeesaa? Maariyaamiin isa ajjeese waan jedhu. Laa Isaan nama ni ajjeesa moo ajjeesu yoo rabbi ta'e nama ni ajjeesa moo ajjeesu? Ammoo waan isa dura sii galeera sagalee ta'uusaa. Foon dadhabaa sana. Isaan rabbii ni ajjeefta. Tokko ganama kana yoo isin manguddoonni ni ajjeesa ishee wallaa uummata kiristaanaa kana wajjira kennee jirra. Haadhatee ni ajjeefta. Dura sagalicha irratti walii galleerra. Yaa sagalichi maal yaani maaliif haadha isaa ajjeesa rabbi yoo rabbi ta'e inni san maaliif haadha isaa ajjeesa ati haadhatee ni ajjeefta har'a osoo aangoo akkuma asii kana ni haadhatee ni ajjeefta. Inni haadha isaa ajjeese kan jedhu mee xiqsii fidi. Maryamiin amma yeroo kana addunyaarra ni jirti hin duune eenyu si ajjeese xayyeef. Namni biraan nu gidduun galiin mee ati fidi isa haadha isaa ajjeese. Namni biraan nu gidduun galiin. Qoy amma na dhaggeeffadhu. Isaan rabbii keenyaa nu uumee dachiif lafa dachiif samii uumee jettaniitti amantansa. Haadha isaa maaliif ajjeesa? Eenyugaa Maryamaan duutee jirtii miti eenyuma jee? Dube eenyu ajjeese? Bar Moo ifi amma laa amma jeerra yaani eenyu ajjeese yookaan Isaa ajjeese yookaan Isaa hin ajjeefnee jee? obboleetti namni qadaansaa geenyaa inuma boqota. Laa qadaansaa gee bilaashin duuba rabbi nama ajjeesante.
Rabbi nama ajjeesa malee namni akkanuma takkin jeetu. Hai maal jechuudha. Yaada xiyyeemee akkamitti sitti mushi namni qadaansaa keenyaa hin boqota dhaabataan hafu waan ta'eef jireenya eeggannoo. La kan nama ajjeesu haaliqa gartee isa dachiif samii uume isa Maryama uumee ajjeese isa Isaa yookaanuu Iyyasuus isinitti moggaafatan kana uumee jechuudha if biratti ol fudhateedha jechuudha malee Isaan abadan waaqallee ta'uu hin danda'u waaqallee miti waaqallee ta'uu hin danda'u. Sagalee rabbii akka ta'e irratti walii galla. Sagalee rabbiiti. Uumama rabbiiti ree uumama rabbii akka ta'e irratti amma dhiisi sagaleen hin uumamu sagalee rabbii akka ta'e irratti walii galla. Sagalee maali isin bargisee hedduu waan isin ajaa'ibu. Waa'ee isinii dhiisi waa'ee isinii dhiisi amma waa'ee isinii dhiisi waa'ee nama biraa dhiisi waa'ee namaa dhiisi sagalee akka ta'e irratti walii galla. Uumama rabbiiti sagalee akka ta'e maal jechuudha uumama rabbi akka ta'e irra walii galla. Sagalee rabbi akka foon uffate irratti walii hin gallu taanaan si hin galu yoo sagalee irratti walii galu. Naamni kana laa Isaan eenyu Isaa uume hoo? Inni uumama hundumaa dura jira. Muhammad itti amantu kanayyuu isatu uume. Inni eenyu jira? Muhammad Isaa Muhammad Iyyasuusitu uume astaghfirullah. Dhiisi nama dhiyoo irratti raamatan bulu. Ragaa qabdaa? Ragaa fidi amma fidi. Kitaaba qulqulluu irraa moo quraana? Muhammad uumu sallallahu alaihi wasallam ragaa ni qabdaa? Maaliifan hin qabu waan hin qabne naasaan jiru man tokko of eeggachaa naasaa jiru. Hayyee ragaa filaal Iyyasuusiin Muhammad uume sallallahu alaihi wasallam ragaa jiru fidi. Addoon sii babaasu isaa sila dubbisaa turan qolaasaa isaan. Kudha ja'a gaafatame ati baasi. Adduu gaafatame adduu gaafanneema ati baasi. Addisu kudha ja'a kudha torba baasi macaafina bira hin jiru dubbisi qolaasaa isaan. Dhaggeeffadhu obboleetti. Kudha akkas jaa Isaatu. Yaa dhaggeeffadhu nuufa dubbisu. Hayyee dubbisiin addisu. Nan dubbisa akkasidha. Ani shoorbaa dhugaa waan hin jiruuf abbaan dhumti dubbattan baafadhaa dubbifadhaa. Akkasila. Namni yeroo deebiidhaaf akkasila. Silaa achirratti rakkatta. Obboleetta achirratti. Sin dubbisa sekendii kudhan edda? Eeywa. Kudhan si eeyidi sekendii kudhanii miti. Yoo sekendii kudhan qofa hamman baasutti. Ishee eeyyee. Daqiiqaa kudhan si eeyidi hojiin keenya. Dinqii dhageenyaasa. Dinqiin dhageenyeeti. Alhamdulillah. Iyyee dhuga. Eriin fayyidaa yoo rabbi jedhu. Amarri keenya natti jijjiirama arti marramaa inni caalaa artuun foonaa baay'ee jabataa jiru adda baay'ee jabataa dhugaanuma baay'ee dinqisiisa dheerra surree baasanii qumxa bira ga'aniiru dhiirotarraa fataa godhaarra maqaa achima maal godhu achima maal godhu Ante ragaa biddeen sekondii bira kunnee bari. Barin kunne kunoo si dubbisuuf hin jira. Okay. Maal jettee? Siinofsaraar. Okay, dubbisi kudha darba kudha saddeet jetteemi. Sagalee ol kaaftee akka aalamni kun nama 156 akka dhagoo dubbifta. Dhaggeeffadhu. Okay. Wanti waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu wanti ijaan argamu hin kolfiin kaa. Tasgabbaa yoo nama barate taate. Yoo nama barate taate tasgabbaa'e. Namni tasgabbaa'e waan nama dhaggeeffata. Qoy hin deemu wallaachifuu hin deebiin. Ati amma ragaa maaliin naa baasu jirti beektaa? Iyyasuusiin Muhammad uumee jettee ragaa sanfitu jirtaami. Raguma saniin sirraa fedha malee abbaa miin achi hin fiigirre. Hayya san dubbisi maakiin sirraa qabaddaa. Qabadhu. Wanta lafarra jiru wanta waaqa keessa jiru hunda uume jechuun Muhammad achi keessatti hin argamu warra lafarra jiran keessa hin jiru Muhammad gabaabatti hundumaa jedha. Muhammadiin isatu nabii isaatu alayhi salaatu qallaqee waan jette isa duwwaa boqonnaa sana duwwaa kennati achiin darbin asin darbin. Dirqama waan lafarratti uumamee waan mukarratti uumame hin qabanne sana fidi.
Jira jette si jedhe nu sin gaafanne siif jira jedhee kana duwwaa nuu fidi. Dirqama dhiisii waa isin jettan qofa jeelan jedhenu macaafni qulqulluu waa isin jettan Gaafiidha deebiidha bar. Amma waa'een keenya bar waa'ee addunyaati, waa'ee amantaati, waa'ee lubbuuti waan ta'eef dirqama waan si gaafanne fidu waan ati nu gaafatte fiduudha dirqama waan ta'eef. Kanaaf waan nu si gaafanne waan fidi. Itu waa'ee lubbuu yaadde maaliif hundumaa isa jedhu san adda baasuu dadhabde yoon baranne kutaa tokko hin baranne yoo ta'e illee kana wallaaltaa. Hin baranne na barsiiftaa kan inni wanti hin barannaadhaaf meenaa fidatti bakka sana bakka Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam isaattu qallaqe namni isaa qallaqe kan jette kana fidi. Bakka isaa Kiristoos wanta lafarra jiru waaqarra jiru hundumaa uume jechuun maal jechuudha? Muhammad keessa hin jiru? Kanaan Muhammadiin nuun jette silaa waan addunyaarra jiru. Inna isa